daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kabajamoo habiyyoota addunyaa cufkee ciiftanii karaa saatalaayitii raadiyoo YouTube chaanalii heennaaf telegiraamatiin nu hordofuu jirtan bag jalbultii guyyaa gootota Oromoo eebli 15 bar 2022tiin isan gajechaa dhaamsa baggeettanii guyyaa gootota Oromoo eebli 15 bar 2022 ilaalchisuun ittaanan ajajaa olaanaa Aabaa Woboo jaalgammachuu abbooyyee karaa arratti biyyoolessa Oromiyaatiin dhaam isanii dhiyeessina itti dhiyaadha. Kabajamtoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo keessatti wareegama ulfaataa baasaa jirtan, kabajamtoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan, akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo maraaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa bakka bu'uudhaan baga guyyaa gootota Oromoo bara 2022 isiniin ga'e nuun ga'e jedha. Guyyaan gootota Oromoo bara 2022 yommuu kabajnu seenaa gootota Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif gootawwan lubbuu isaanii qaalii dabarsanii kabajaan yaadanna. Irraayis baranna. Irra dhaabbannees akeeka isaanii itti wareeganiif irbuu keenya itti haaromfanna. Guyyaan kun guyyaa gootonni qabsaa'onni Oromoo shira diinaa amantii Oromoo qooduuf Oromummaa balleessuuf karoorfate farra tokkummaadhaa ta'e Oromoo awwaaluuf ofiif gootummaadhaan wal faana itti wareegaman isa kan cuffashalsuudhaan gootummaadhaan guyyaa isaanitti wareegaman akka ta'e beekuun nutis kaayyoo isaanii qabannee karoora diinaa dura tokkummaan akka dhaabbannu jedha. Kana waliin yeroo ammaa kana maal keessa akka jirru wal yaadachiifnee kan nu eeggatu wal hubachiisuudhaan hidhannoo waliif jabeeffachuun wantoota nu gargaaran bifa dhaamsaan ergaa dabarfachuun barbaada. Diinni keenya sirna Itoophiyaa PP'n hoogganamu fi finxaaloyyiin sirna Minilik deebisuuf abjootan objuu isaanii dhugoomsuuf baatii tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun labsanii dirree waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u maratti humnoota naannolee impaarettiidhaa kanneen akka Faannoo, humna addaa Amaaraa, Somaalee fi sabaaf sablammoota impaarettii, milishaa, poolisaa fi humna addaa Oromiyaa, humna tika impaara Itoophiyaa fi Eertiriyaa, raayyaa ittisa impaara Itoophiyaatii fi Eertiriyaadhaa woboo balleessina jechuudhaan Oromoo irratti duula qindeessuun lola jajjaboo Oromoo cabsuudhaaf aggaammate Oromiyaa irratti banuun weeraratti seenanii jiru. Dulli kun itti fufee weerara Minilik eegalamte Oromiyaa cabsee kolonii jala galchuudhaaf kan aggaammatamee fi kan itti fufiinsaan lola impaara Itoophiyaa taasisaa jirtudha. Haa ta'u weerara yeroo kana seenne keessatti wanti adda taasisu yeroo itti Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaaf wareegama qaalii baasuun qeesaa harka diinaa ture dhuunfatee jirutti ta'uun diinni Oromoo akka kaayyoon kolonii isaa jala hin baane waan danda'u cabsuun of jala tursiisuudhaaf yaalii jibbaataa taasisaa jiru kan nu garsiisu. Lolli ammaan kana deemaa jiru kan Oromoo caalaatti akeeki diinni impaara Itoophiyaadhaa nutti agarsiisaa jira. Woboon karoora sagantaa diinaa Oromiyaaf Oromoo irratti qabu hubatee humna isaa lola kanaaf akka ta'utti qindeessuun ofirraa ittisuu bira dabree diinas haleeluu irratti jira. Lola kanaanis bakkoota kanaan dura dhuunfatan deeffachuudhaaf taasifamu ofirraa qolachuudhaan qophii lafoota hafanis qabachuudhaa taasiseen lola wal dura dhaabbataa jirra. Kunis hamilee fi of kenniinsa gootawwan woboo fi deeggartoota uummata Oromoo addatti kan biyya keessaa fi biyyoota alaatiin of ijaaranii kanneen woboo gargaaraa jiraniif injifannoon galmaa jirudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisuun tumsaa fi deeggarsa haga ammaa gootaniif maqaa ajaja olaanaa Aabaa Wobootiin galatoomaa isiniin jechaa lola hadhaawaa keessa jiru kanas itti fufiinsaan injifannoon goolabnee galma yaadne gahuun akkasumas wareegama haga har'aatti baasne firii goonee xumuruuf deeggarsiif tumsi ummati keenya kanaan caalaatti ka durii caalaa akka nu barbaachisu ta'uu beeksifna. Kanaaf tumsa deeggarsaa fi yaadaan isin gumaachitan kan durii caalaa jabinaan akka itti fuftan maqaa gootota wareegama qabsoo bilisummaa Oromootiif baasanii fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatiin isinitti dhaamman. Duula duguggii sanyii akka sabaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhuun Oromoo irratti banamtana irra aanuun kan danda'amu akka sabaatti aggaammii badii kana qolachuun injifannoon goolabuu qofaadha. Kanaafis uummanni keenya bal'aan qeerroon bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo bal'aan wal ta'uudhaan duula diinni Oromiyaa irratti labse kana dura dhaabbachuun yeroon isaa amma. Uummanni Oromoo guutuun hayyoonni Oromoo
jaarmiyaaleen siyaasaa dharree fi qeerroon keenya yeroo kanatti rakkoo garaagarummaa yaadaa Oromoo gidduu jiru cinaatti lakkifnee yeroo itti diina Oromiyaa fi Oromoo balleessuudhaaf deemu waan ta'eef namuu bakka jiru waan danda'uun karooraa fi sagantaa diinaa dura dhaabbachuudhaan lola akka sabaatti nurratti labsame kana ofirraa qolachuun dirqama. Kanaafis akkuma waggoota dabranii woboo waliin qindoominaan socho'aa turtanitti qeerroon bilisummaa Oromoo dirqama dachaa ofirratti fudhachuudhaan uummata keenya waliin fincila diddaa Oromiyaa diiguudhaaf weerara Minilik Oromootti baname irratti finciluun waraana bilisummaa Oromoo tumsa akka gootan kunis dirqama yeroo isinirraa gaafatu ta'uu hubachuudhaan qooda keessan akka baatan dhaammanna. Yeroo kana lola Oromoo irratti baname kana kan Oromoo irraa qoluu danda'u Oromoo qofaadha. Oromoon wal ta'ee tokkummaadhaan diina ofirraa qolachuun ofis qe'eesaas kabachiisuu qaba. Ijoolleen Oromoo waraana diinaa keessatti mindeeffamtanii jirtan hundi akeekni achi sin galcheef loltuu taatanii saba Oromoo balleessitanii Oromiyaa diiguudhaaf akka hin taane ni beekna. Yeroo diinni akka sabaatti Oromoo irratti duula duguugii bane kana qawwee isaan baattanii kan saba keessanitti eegdanii fi akkasumas kan saba keessaniif abdii taatan malee yaaddoo saba keessanitti waan hin taaneef qawwee keessan qabattanii akka waraana bilisummaa Oromoo waliin diina Oromiyaatti bobbaafame ofirraa qolattan waamicha walirraa hin cinne isiniif taasifne. Saboonni ollaa keenyaa kanneen akka Sidaamaa, Somaalee fi uummattoonni kibbaa nuti akka sabaatti lolaaf rakkoo walirraa hin qabnu. Obbolummaa seenaanis qabna. Hidhata obbolummaa kana waliin qabnu ta'uu hubattanii karoora faashistiin Oromoof saboota walitti buusuun umrii kolonii dheereffachuudhaaf taasisaa jiran kana keessaa harka fudhachuun gochaa balaaleffamaa yakka waraanaa duguggii sanyummaa Oromoo balleessuudhaaf saganteeffame kana akka balaaleffattan isiniin jenna. Dabalataan nutis uummanni ollaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiran hundi waliin hiree wal fakkaataa qabna jennee amanna. Kanaafis tumsa keessan qabsoo bilisummaa Oromoof akka ta'u hubachiifna. ABO'n injifannoo argame tiksuun lola dhaabbataa itti jiru. Injifannoon guduunfuun gahumsaaf hamlee guutus kan itti qabu ta'uu firaafis ta'ee diinaafis hubachiisuun wareegama uummanni keenya lola kana keessatti nu waliin baasaa jiruu fi tureen sadarkaa ammarra jirru kana geenne. Uummanni keenyas firii wareegama isaa ka xumuraa arguuf ka durii caalaa aarsaa gaafatu hundaaf of qopheessuun qabsoo isaa finiinsuun ABO waliin kan durii caalaa akka jabinaan of dura tarkaanfan waamicha isinii dhiyeessina. Wareegama baasanii kan akka duubatti hin deebineef tokko uummanni keenya biyya keessaa akkuma kanaan dura gochaa turtan of eeggannoo cimaan tumsa kallattii hundaa akka danda'amee fi haalli hayyamet waraana bilisummaa Oromootiif jabinaan akka taasistan jecha isin yaadachiif. Lammaffaa qeerroof qarreen Oromoo karaa argattan hundaan waraana bilisummaa Oromootti makamuun leenjii waraanaa akka fudhattanii diina qe'eetti nu weerara jiru ofirraa ittiftan dhaammanna. Waraanni bilisummaa Oromoos isin simachuudhaaf qophii ta'uu yaadachiifna. Sadaffaa uummanni keenya biyya ambaa jirtan gargaarsi isin gochaa turtan waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa kanaan gahuu isaa kan isin boonsisu ta'uu yaadachiisaa. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo ammarra jiru dirqama keessan dachaan akka dabalu qabu akka hubattan shakkii hin qabu. Haaluma kanaan gargaarsa diinagdee woboof gochaa turtan bifa qindaa'aa fi walta'iinsa qabutti guddisuun yeroo sagaleen tokkoon woboo tumsitan amma ta'uu yaadachiifna. Qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsoo dabalataa kan akka fira qabsoof horuu sagalee woboo ol kaasuu fi kan kana fakkaatan itti bal'isuu fi haala aanjaa ka qabdan isin ta'uu hubattanii walii keessan jidduutti mari'achuun humna deeggarsa woboo akka itichitan adaraa waliin isinitti dhaammanna. Injifannoo uummata Oromoof qabsaa'aan fulleen qabsoon itti fufa.